justice for Atalu. Say justice for Atalu. Justice for Atalu Nessa. Justice for Atalu. Justice for Atalu. So when I say Atalu, you say Indule. Atalu. 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 This is very important. We have to remember our brother. We need to keep the thing going. So thank you for being here. And we keep on jamming with this song because that's the way we tell them that Atalu is not dead. The music goes on. Sagantaa Haacaaluu Hundeessaa maqaa isaatiin magaalaa Minneapolis Convention Centeritti galgala kana qophii bashannanaa halkan guutuu isin bashannansiisuun weellistoota barbaachuu barbaaduu isin eegaa jiru. Weellistoonni Oromoo kanneen dinqula Ardiineeta Ardiin Muhammad akkasuma weellistoonni baay'ee achii waan eegan sila kana isin bashannansiisaa kan hin qabdudha. Halkan guutuu Convention Centeritti akka waliin bashannanaa jiru. Obbo Haacaaluu Hundeessaa Haacaaluu Hundeessaatiin kan qophaa'e galgala kana hundumti keessan akka jiraataniin Convention Center Minneapolis akka argamu. Ebiin yaa'uu akka kanaan argatanii isaan yaadachuun barbaadu. Garuu Kaappaasitti istaadiyeemii kana waan guutuu utuu Kaappaasitti istaadiyeemichaa guutinis hundumti keessan yeroodhaan bultanii bakka keessa mo'attanii akka bakka qabattan yoo Kaappaasittiin guutu akkuma jiruun deeggartee jechuudha. Kanaaf Oromoon sagantaa Oromoo haala walitti argaman naamusa kanaan gammachuu kanaan nama kanaan itti fuudhe hiriyoomuu DJ, go. Okay, esa es. No mudo.